Abbaan manaa kiyyaa torbaanuma tokkotti akka inni neerojee yaadanii takkuma torbaanuma tokkotti wal fuunee jettee Duuba isa duuba duuba kana jechuun bar amma ibsaa eessatti wal beena naafeeti. Anaa gaafisi gaafata. Ati yaaltoo isa beekta. miidii irratti Miidiyaa akkami barte? miidii irratti baree akkanumatti caaltuu nama nagaa ta'uu nama gaarii ta'uu Oromoo Akkami Oromoo barte? Osoo irra duultuuti osoo arrabsituu raggatuu deebitee ishii barte. no eegaan baree booda argate Ega garte booda ega bartee miti ega garte laal. Ayyaa akkuma feetiin na barte. Namni biraa obbo si gaafate ammaan caaltuu ta'uu irraan fadheetiin si jaalibsaa caaltuu eessa barteeti? Jee si gaafadha. ati moo Bakka kana amma salan egaa fakkeenyaa osoo jirraa meree bakka siree isintu dhaqee itti bara akka itti siree dheenneen si himu deema. Yoo ibsaanii caaltuu eessatti bare? ibsaan soddaan keenya Jaal ibsaan kuni eessa bare? Suudi Arabiyaatti isii Oromoo Bakka gaafin naa dhiyaattes gaafuma kanaati. Namni suni annaman hin beeknee miree wayin beekaa malattuu wajjin hin dhalanne wajjin guddanne akkasii bara. Hin beekuu miree anisa? Eessa barteettee yoo na gaafatte? Thank you so much. Deebiin ta'uma akka ati naa deebiste kana hogga kana nuti deeraa ol seenneere ulaa bira ol dabarree amma gaafii ati naa deebiste kanaan. ulaa bira ol hin dabarre anillee bakka nama gaafii tana bakka torbaan tokko jette sana akkamitti fakkeenyaaf torbaan tokko jechuu dandeesse bakka sanitti adda nuu baasi jechuun kiyyaanis sireen dhahine ha siree dhaqe kabiraati. Gaafiin asirra deddeemtu siree dhaquu danda'an amma. Anillee gaafuma siree saniin fuudhee gaafadhe laa. Akka gaafii siree taate hawaasanillee beekee jira gool jira bara hawaasanillee. Gaafiin akka gaafii beekan osuma gaafii siree taatu bakka san laal xiqquma irra nuu deebitee xiqquma gartee osuma I'm so sorry. Deeraa tiyya keessa suni deeraan tiyya keessi immoo kophee wajjin miilan ol deemanii keessa burraaquun hin taatu nadaafaa qabaa qulqullina qabaa. Soo kopheen miilan keessa yaa'uu hin dhaqqabdanii isiniif hin hayyamu deeraa tiyya hulaa isin jalaan banu jaal akka nama soorii walidduu jirtu tokkotti. Soorii yoo badduudha. Soorii laman deebi'u. Okay. Sii fi namni qaaliin kee namni nama qaada'uu feene jireenya waliin jiraachaa jirtanii jechuudha. Sii fi namni qaaliin kee namni nama qaada'uu hin feene namni nama as gubbatti hin dhoyne si wajjin asirra taa'ee maqaa yaamne jireenya bareedaa waliin jiraachaa jirtanii jechuudha. Sin ilaallatu fokkotaa ta'e bareedaa ta'e nama takkaa'uun ilaallatu. Yaani deebisiif hin qabu jechuudha fedheeti gabaabumatti. Okay. Kanarratti garuu komiin gama biraatiif siif dhalooyte komiin gara sireetiif siif dhalooyte hin jirtu jechuudha magaalatti. Hin jirtu takka hin jirtu because sireen tiyya qulqullina qabdii jechuu fedheeti. Ulaa tiyya mana goseenu kan kophee baafatteeti kabajaan seenta malee kophee wajjin kophee kaalsiif torbaan takka uffattee wajjin mana keessa burraaquu ani nama hayyamuuf. Jechuun gaa kiyyaame wanni kun anaa qulqulleessaanaa itti lafaa mire. Kaalsii torbaan hin uffatteen miila mana namaa kana keessa gizee burraaqitu hangamta akkasii aarsame atummaan naayim. Akka ajaa'ibaatti. Komantee zalaa babarrootu takka. Angisti baratiin kun. Komantee zalaa babarrootu walitti soorii san balleessuun ooltu. Sun mirga keeti. Fedhii kan keetii irratti hundaa sun. Dhiiseen jira. 01. Akka 0 okay? Okay. Akka 0 reefuu galtee bar. No, geemallee baana. Nutti hin dhiisina gaa haadha biitii dhaggeeffadha. Nutti hin dhiisina akkuma haasawinu kana. Amma geemas takka 0dha. Jechootas 2 0. Jechoonni takkuma 0 lakke. Aayee. Maara kon qabu. Tokkumaa galee. Okay. Uffata tokko dhiyoon tana uffattee turte. Uffata sanillee akka malee wanni kun maa isin aarsaa jettee turte. Miidiyaa irraa feetirra maxxansitee anillee jabduun tan Oromoo jedhee jechuudha komantii godheen ture akka nama tokkotti qeeqa irratti hin finne garuu haachirra qeeqa haasee jira. Triple family sadiin baay'isa geemiin haachirra geema qeeqa haasee jira. Uffata uffatte san irratti nama uffata san irraa jibbaa qabu hasi qeeqe hatakkaasi arrabsee jira waan san irratti. Hoggana laaltu miidiyaa irratti sirees haasoo hin amma oge? Sirees. Ani ajandaa barbaada nama waa wayii xiqqoo fudhatee fiiguttee nani yaadda? Hin yaadu. Okay. Karra yoo welcome. Live irran ture. Kan amma normaal siif hin deebisa because wanta kana anillee wanti yeroo waan ta'eef. Waan siree san keessaa baheete jira jechuudha. Komantii jalatti yaa suni koo bara seeraan alaa bara.
Komentii jalatti namoonni hedduun waan wal fakkaataa na barreessu tura. Sunirra dhaabbadheetiin uffata dilan qaba mana keessaa. Dilan qaba, hedduun qaba. Uffati nan uffatiin aadaa Oromoo keessaa hin jiru. Ammayyaa ta'ee uffata nan uffatiin hin jiru. So sanirra dhaabbadheetiin deebise. Maali beektaa? Taphni taphala. Kubbaa gisee taphattu ijoollee nama hiriyaa ta'eeti wajjin taphatta. Hoggan jawaan olaantummaa dila san qabaadhee osoo hin taane nigdii biizinasa seenaa xiyyaaf aadaa xiyya yookaan immoo waan naannoo xiyya fakkaatu bakka bu'ee balleessaa xiqqeessaa deemuu hin jaalatu. Sigalee uffata aadaa hedduun uffadhe keessaa giseen san uffadhu. Giseen san uffadhu. Illee takka namni biraa. Kana booda si jibbinee jaame. Najibbuu miti maa mataan hallayyarraan qaarreen jeen. Gos najibbuuf na jaalachuu mirga guutuu qaba. Anis ammoo yeroo gaafan akka inni fedhutti deemu san na jaalatee gaafan ifii xiyyaa akkan fedhutti deeme najibbuu mirga yoo qabaates ani hin hayyamuuf. Gos hallayyaa seera waan ta'eef. Jaalalti ana na jaalatu saa isa gammachiisu yookaan immoo namoota san qofa gammachiisu osoo hin taane saa anillee gammadu. Jireenyi xiyya wayi nama harka jiraaree ana harka jiraame. Anjiruun itti gammaduttis waan na gammachiisu waan ana ibsu yookaan immoo waan itti amanee angoodhu wajjinis na jaalachuu danda'uu qaba. Waan isa gammachiisu qofaan osoo hin taane. So sanirra dhaabbadheetiin najibbuu miti hallayyaa seenuu dandeessaa. Gaafan ani akkanatti deemu jaalatamee gaafan kara kanaan dhufe waan wal fakkaataa sanu yoonif jibbaa nama dhuunfarraa qabaate akka nama dhuunfatti. Naannawa guutuu moo nama takkaaf jecha anaaf jecha naannawa guutuu jibbuun hin taatu anaaf jecha bakka wanti sun ibsu yookaan immoo uffanni sun ibsu jibbuu inuma hin dandeessu. Misteeka hunda lagaa laafinnatii mataa xiyyaatiin kan yoonaan fudhadhu ifii xiyyaa. Waan akka caaltutti dogoggoruu yookaan balleessuun namni xiyya dhaahamuu hin hayyamu. Namni nan irraa dhaladhe bakki nan itti dhaladhe dhaahamuu hin hayyamu. So sunirra dhaabbadheetiin si galu jiraame siira seetiin haasoo jira baay'ee. Sanirra dhaabbadheetiin ani jireenya xiyya nama harkan jiru namu eenyummaa mataa isaa amantaa mataa isaa oromummaan akkuma jirutti hee naannoo mataa isaa thank you harayu thank you so much. Waan isaa takka qabu si galee aadaa fi abbarraa itti aanee amantaa teetirraa itti aanee bakka ganda qabalee teetirraa itti aanee aanaa keetirraa itti aanee namu akkasi deemame. So kabajaan ani osoonii fi mana keenya aadaa abbaa kiyyan kabanya ani nama biraa kabajuu hin danda'u. Si galee na jaalatta taananii waan an qabu wajjin na jaalachuu danda'u. Na jibbita taananii gaafa atii fi hingayti waan ati feetu qofaan an deeme na jaalatu sun na biratti hin dalagu. Amma si ife. Okay, thank you galatoomi. Ati namni yoo kam xiqqaate miliyoona hordofu namni silaalee ba'u kun yeroo hunda miliyoona ta'uu danda'a. Follows guddaa qabdaa beekamtis guddaa qabdaa. Akkaan itti si beekutti anilleen intala harargeetiin si beekaa. Ani gosummatti isin amanu gosummaa tana keessaa isin jiru. Akkaan si beekutti uffannaan ati uffattulleen uffatuma aadaa harargeetii kanuma uffata harargee calaqqisiisu. Kana keessaa bahi uffata biraallee uffachuun mirga guutuu qabda. Uffata Oromoo aadaa kudha tokkollee nama uffatee beeksisaa ture beeksisaatillee jiru ati. Kana keessatti uffata hanga amma duraa uffattee jirtu keessatti uffatuma harargee uffattu aadaa Oromoo kana keessatti hasiqeeqee jira jedhanii hasiqeeqee jira moo warruma miidii umarratti koomentiif miidiyaan tokkuma war asirratti ammoo nuti taasisuun waan asii yaadne kan namuuf yookuun garaagarummaan qabu ta miidiyaatti wanti itti dalaguu dhiisisuun as mana banattee gize teessu walgahii jirra jechuun amma nuti amma akkanatti anaaf si taanee haa teenyu malee na jara nama 783 jira. Nama miree warri kun hundi bar warra yoo kun itti dhagaamu miree nama bar kaartoonaa miti. So as jala gize jirutti akka nama walgahii takka jiruuti. Ana akkasittiin ilaala akka nama daraka tokkorra jirutti. Si galee as keessatti jibbaa wayii dabarsuu ergaan taane wayii godhuu hin barbaadu. Because namni na laalu kun ilma namaati waan ta'eef namarraa nama ani hin argu isaan na arganii duran jira wanti nan godhu immoo ergaa qabaachuu qaba. Waan nama walitti hin buusne, waan gandan qoonne, waan kutaa namaan dhayne, waan inshaallah nalleen xiqqeessine jechuun natti na bira dabre faamilii tiyyalleen xiqqeessine ta'uu qabaadha. Kan nan godhu. Hangan danda'utti hangan tattaafadhutti wanti nun godhu sun san. So aadaan ani uffadhee aadaa kutaa Oromiyaa keessaa takka. Si galee aadaa kutaa Oromiyaa keessaa. Tole uffata san irratti wardaan oolee lolaalaa turte uffachaa turte. Wardaa bira qotichiisii
Ijoollee lama sadii eenyu faadha ijoollee uffachaa turte takka jira. Okay. Thank you Karrayyuu galatoomaa ayya. Wardalleen uffataa turte. Warra Zalaanaa barreessu naafillee jechaa jiran Sabriinallee jechaa jiran uffataa turanii uffata san jechuudha. Akkaan yaadutti akka Harargee keessatti uffata sanirraa namni komii qabu hin jiru na fakkaatti. Harargee keessaa ijoollee afran qalloo keessaa illee uffata sanirraa namni komii qabu waan jiru natti hin fakkaanne uffata sanitti illee namni waan jiru natti hin fakkaatu. I don't know wanti nan beeku maali beektaa gaafii yeroo sannaa kaateef ilaalcha fokkotaa yeroo sannaa keef deebisu malee bakka kamuu namni bakka kam jiraatee eessarraa dubbatee bakka kamtee wanni narraa beeku takka illee nu jirtu. Ka bakka kamii akka ta'e ka ganda kamii akka ta'e waan takka wanni narraa beeku hin jiru namoota gaafii akkasii yookaan immoo jibbaa akkasii naa barreessaniif. Wanti nan beeku takkittiin tokkummaan silaanan irra cichusan as keessanis agarsiisuu danda'u. So anis as keessaa takka sigalee bakka aadaan jirtu kana keessaa takka bakki sun aadaa takka bakka buuti jee itti amanuu danda'u namni sun. Caaltuu jaalachuu waliin jaalachuu danda'u. Waan jedhu malee nama naannawaa yookaan bakka sunitti hima kanaatitu kana ja'a jechuu fedhee miti. Okay, amma komantiin akka jettutti caaltuun jecha gartee ijoolleen ol fudhattee deemtu jecha keessan ka bakka seenne taa'u san isa san dhiifteeti uffata kana jala dhokattee uffata kana fiddee uffata fakkeessite malee badiisii tagartee silaa gamas jirtu ta'u manni achitti itti qoose achitti itti dubbate sanii fiddee maqaa karaa uffata jijjiirte malee namni uffata irraa jibbaa qabu hin jiru namni uffata qeeqee. Okay, koo siifin kannaa yee koo siifin kannaa. Ayyee ani badii tamiin balleessi. Yaada komantiiti yaada. Naagalee ani sin gaafa daree komantii sin naa dubbisee mi nama arrabsee. Jechaa torbaan Qoy sin gaafa naaf deebista ililli takka nama arrabsee. Amma takka faamilii namni garagaraa hin arrabsin. An nama arrabsee. Hin arrabsin. Parsinaalii ilma namaa tuqee. Maali eessa laga kamirraa laga kamii waliin dhufe. Badii nan balleessee wanta jala dheessu sun maali ani nama qoy. Jala dheessitiimi. Ijoolleen xixiqqoon. Ani immoo sun faamilii akka gaaraa qabu. Wanti yoom badii dalagallee gosa jala dheessuuf maali? An gosatii eenyu beeka usa? Eenyu beeka gosatii? Namoota naannoo keenya dhiyaatanii ala eenyu beeka gosota makka nan ta'e? Hin beeku wallaahi waa'ee gosaa keessatti. So kanaaf deebisan si deebisa gaaree laal amma kana wanti dubbadhuuf maali beektaa? Nama jechoota namoota kanneenii amananiif hin deebisa okay? Badiin balleesse takka illee hin qabu. Jechoota maybe jechootan fayyadamu dogoggoruun danda'an nama waan ta'eef. Sigalee dogoggora san baay'ee sirreessuuf yaanga danda'u yaaleen ture forex entertainment irratti viidiyoo irra gadhiifamte dheetanii ilaaluu dandeessanii sun akkas. Kabiraati waa balleessiteeti achi jala dheessitee hin qabuun maslahaa waa jala dheessanii yookaan immoo wayitti hirkataniif sana osoo ta'e biizinasa kiyyarra naan caalu. Sigalee geeman qabaachuu ture maaliif hin gosan dhaqin maaliif hin tiiman nu goon taphatin thank you qarrayyee hedduu takka naa galatoon. Fakkeenyaaf laali telepereedha faamilii teleperee osoo dhumne kuusi godha laal waa'ee interviyuu keessanii sanarratti namni komii hedduu isin kaasee jira amma komii namarraa yoo dubbanne an akka kiyyatti badiinatti hin fakkaatu akka kiyyattis bakka sanirraa badiin qabu komii isin qabu akka ammoo hawaasni asirraa gartee viidiyoo garagaraa maxxansanii deemanitti duulli hedduun kasirra deemaa ture waa'ee viidiyoo sanii viidiyoo muranii deemanii miidiyaarra waan jiraatii mire. Waan miidiyaarra jira. Deebisee bara sumbar waan isaan ilaallatu miti bakka nama nyaanyaan oggo hoqqatanii sollo qabamu sun. Oduma waan isaan ilaallatuun ta'in hawaan isaan ilaallatuun dubbatin sani isa san dhiifteeti waan isan nuti ilaallan isan dubbannaan isa san dhiifteeti isa uffataa san dheeyxee jira. Kootu baay'inaa kootu nu amma bareeda la amma inni sun isaan hin ilaallatu kun ammoo waloo waliin qabna oromummaa waliin qabna sabboonummaa waliin qabna aadaa oromooti malee aadaa caaltuu kophattii miti. Jiruudhaan. Qoy namni tu kan jiru mitire dubbannaan maamya kan hin dubbadde ittiin haa dhuftee qoy siif hin deebisa kara fedhe kottuu nan siif hin naqa akkanumatti akkanatti suutaan akkanuma sooriin iddurtu si naqa. Okay suni ni ilaallatu jeetiin bira hutee miidhugumatti ni ilaallatu akkuma reefu siin jee wanti siree tiyyarra yookaan immoo mana kiyya keessa aadaan ammoo oromoodha waliin qabna aadaa jechuun waan aadaa oromoo naannoo uummata guddaa bakka bu'umi. So wantin kiyya dhuunfan parsinaalii kiyyaa normaala laaftuu waan basiita. Wanti aadaa immoo waloo waliin qabnu. Wanti an sirreessuuf yaalullee waan waloo waliin qabnu sani. Because isiisani malee guddoon tun normaala waan xixiqqoodha waan ana caaltuudha normaalii jireenya kiyya malee waan nama biraatii miti. Wanni waloodha immoo
dahoo godhatamee keessattuu anaan ati deebifte ammoo ittiin quufneen isa kana ajaa'iba. uffata biraa osoo ta'e dhiiroo akkana ni jaanii uffanni sun uffata naannoo biraa osoo ta'e wallagga osoo ta'e arsii osoo ta'e jimmoo osoo ta'e guji harreeyyuu osoo ta'e ni dubbatanii akkanatti. Anamma akkaan si gaafatu jirutti akka komantiillee barrooytetti uffata san namni tuqe hin jiru caaltuunii fi uffata san akka namni uffata san tuqe fakkeessee uffata san irratti dubbii deebifte malee dubbiin sundantaa isaaniiti dire sundantaa isaaniiti ani waan inni fi xiyyaa argeef sa'a san na fakkaatee fi waan hin argin dubbadha malee isaan sun yoo hin argine an dirqama arguu qabdan jeetiin itti himuu qaba. Himuun qabu ijoollee nama dalagidiloo tokkotu jira. Galatoomi gaafii goolabaa. Gaafii isii Adabbii takkaafi adabbii takkaaf geema takkan sirraa qabaayyee. afaan qabsii qaxxaamaa jira. Gaafii isii dhuma. Ayya. Isa silaa miidiyaa irra dubbattee miidiyaa irra dhufanii si qeeqan sanuu lafa keesse isa uffataa sanuu akkasuma maa lafan kaa'een. Ittiin si deebi'an mallee. Inni ani lafa kaa'e sun paarsonaalii xiyyaa dhuunfaa xiyyaa mana xiyya keessa kun ammoo aadaa walootii jeen aadaa oromootii naa jeen pileesiyoon dhageenyeera naa irra si deebi'u jeen dhuunfaan xiyyaa fi dhuunfaan xiyyaa fi aadaan waan adda addaati aadaa safuu oromoo aadaa oromootti waan gufatu waan ummata oromoo jaamee walii yaamamutti yoon gufadhe oolee osoo hin bulchineen gizuma san sirreessuuf yaala irraas dubbadhee sirreessaa. Kabiraa immoo kan namni butaalee sun dhimma isin ilaallatu miti. Sigalee bakka nama nyaanne hoggoo uqqatan nama solloyti. Naajeeyin piliis naajeeyin akka nama soorii waliin jirtutti. Okay, family dhageessan gaa'ii sooriin xiyyaafitee haa jiraattu. I love you. Akka obboleetti takkatti. Adabbii takka fa'a. Kottu. Okay, goolabannee miree. Goolaban. Ayya. Adabbii takka fa'a.